السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو هردفتو تساليها امتي وبهجرة جرتو نجا كيساني الحمد لله. إيجا هرقا وان اسين يروباي نجا فتاتورتاني وان الرحيدون جيسان بربادن توكو سني فيديو فينجرا إني نسي ألقى الكونفورتي ألقى جتي سانو ديسي كونفورتي ألقى نو ديسي نانجل آتورتاني أدسنيك أبديو فينجرا Angkat umur video kanatti nawalin tura gati sasi desaini baay'ee angate muraasani si sinitti agarsiisa desaini feetan filachuu dandeessu kan of biraa qabdanis yoo ta'e inshallah maalifu angkat umur video kanatti nawalin tura like godha subscribe godha warroonni channel kanaaf haaraa taatanii egaa kan argaa jirtan kuni algaa dibsii yookiin komfortii algaati meetir kaamsaatiinis kaayaatiinis akka tizaaziitiin hojjetamu hundinuyyuu akka fedha namaatiin akka fedha abbaatiin jira akkasii gaa hordoftoota koo kan argaa jirtan kunillee baay'ee tokko bareeda maashaallah in bareeda makun maashaallah akka viidiyoo irrayyuu wallaahi qaamaan baay'ee tokko bareeda hundumti isaayyuu jechuudha. Wantoonni tokko akkuma isinitti mee viidiyoo irra suuraa irra qaamaan baay'ee tokko bareeda amma kuni siila inni ammaa fi inni kuni kalarii malee hojjaan isaa tokkuma innaa gatiin isaa meetir kaamsaadhaanii 3,500 kuni jechuudha gatiin isaa akkasuma meetir kaayaadhaanii qannasaa deemaa yoo meetir kaayaan yeroo ammaa badaa namni fayyadamaan jiru gatii ta'ee fi gatiidhuma meetir kaamsaan isinitti himaa kan argaa jirtan kun immoo carqii maggaarajaa irraa hojjetamaa innis keessoo isaa ispoonjii galaa inni ammaas keessa isaa ispoonjii gala inni kunis keessa isaa ispoonjii galaa bakka miicuuttis waa hundattuu namaaf bareedaadha qallaaliidha jechuudha komfortii isa bitamu wayyu isa bitamu jechuun isa maalin siin jedhe inni inta'u inni biyya alaarraa galee inni suni inta'u wuddiidha inni bareedaadha jedhamu baay'ee wuddiidha hanga 18tti jira jechuudha inni kaan inni 3,000 4,000 waa tokko faayidaan qabu miidhamu wanti tokko immoo wanti biyya keenyatti fayyadamamu utuu miidhamin fayyadamuun mustahil waan hin taane jechuudha innaasa kana akka barbaadan miicitanii akka barbaadan fayyadamtanii waa tokko jechuudha cimina qaba bareedaadha inni kun fa'i carqii maggaarajaati jechuudha qaamaan baay'ee tokko bareeda maashaallah akkasii bifa baay'ee qaba kunillee bifa baay'ee qaba kunis sanuma jechuudha carqiidhuma maggaarajaati cimaadhas illee baay'ee tokko bareeda keessa isaa ispoonjii galaa ispoonjii isa furdaa bareeda jechuudha maashaallah akkasii hordoftoota koo inni kunis gatiin isaa birrii 3,500 meetir kaamsaanii yaa'ugaa gatiin isaa waluma duukaa jira akkasii hordoftoota koo yaa'u akka mircaa abbaatiin hundinuu isa carqiisa kana ta'es awwalaa ta'es ammas carqii kaafa'ee isan kanattaan seesinitti agarsiisu ta'us hundinuu ni bareeda baay'ee tokko bareeda akka qiyyaariitti wal bira qabdanii hojjechifachuu dandeessu komfortii isa sana bituu wayyuu achiifis komfortii fiddanii nufinaa isa kana suma biyya keenyatti harka baalamoo nama keenyaatiin hodhamee akka barbaadame afatame akka barbaadame miicamu kana wayyaa komfortii inni sun gaarii miti akkasii hordoftoota koo amma inni kun carqii kaafa'eedha amma ta'e immoo carqiisa kafee kanarraa carqiisa maggaarajaa hamma sana wayyaa inni kun badaa cimina amma kanaa miti in bareeda bareeduma baay'ee tokko bareeda garuu isa sanaan bareedumas badaa waliin gatu carqiisa maggaarajaa isiniin jedhe sanaanii jechuudha naa inni kun isin bareeda akka qiyyaariitti keessoo isaa ispoonjii galee jira akkasii kaa hordoftoota koo komfortii jettu komfortii isa sana wayyuu ilaa amma kunis carqii kaafa'eetu jechuudha bifa barbaadaniin diizaanii barbaadaniin haala kanaan hojjetamuu danda'a inshallah akkasii hordoftoota koo kun an inshallah Anga rabbina laafisetti
wantoota mana keessa daruurii nu barbaachisanidha kan isinii qabadhee dhufu. Isinis illee waan isinii dhiyaatu qabu koomentii jalatti naa barreessaa. Hordoftoota koo akkasuma yaada keessanillee naa kaa'aa. Kun akkanatti sirreessii akkasii jedhaati. Inshallah yaadni keessan na barbaachisaa. Amleen keessan na barbaachisaa. Warroonni akkasuma yaadaan illee na jajjabeessaa jirtanu keessaanis koomentii irraanis baay'ee tokko galatoomaa. Jazaakillahu khairan. Inshallah anallee nama jabaatee isiniif illee waan gaarii fidee dhufee waan gaarii bitee waan gaarii isinii godhee isin gammachiisu rabbiin na taasisu. Isinis egaa akkuma sanaa na waliin turaa. Hordoftoota koo isiniin jedha sheerii godhaa chaanaalii koo wala guddisnu wal bira dhaabbannu inshallah. Anumaaf immoo du'aayinaa kadhaa akka rabbiin amrii kullinaa laaffisee daddafee guyyaarraa guyyaatti viidiyoo 2-3 abicatu guyyaatti viidiyoo tokko akkuman maxxansu inshallah. Du'aayinaa godhaatii viidiyoon yaa'u meeshaalee baay'een naa hafa meeshaaleen isin biraan gaggahu sanuma taraadhaan akkan isin biraan gahu inshallah amrii kulli rabbiin naaf laaffisu. Akkasii ka hordoftoota koo namoonni maatiidhaallee carqii tiraasii carqii firaashii iidiin dhufaa jira inshallah ramadaanni dhufaa jira rabbichiin nu haa gahu. Hojjechiifsuu fi barbaaddanii inshallah dursaatii kennadhaa. Yeroo tajaajilni namatti tadaraarrabe dafee wal jalaa namaan dhumu jechuudha. Inshallah hanga viidiyoo biraatti walitti deebinu.